Akka mul'atan oduun irraaf qabnu kunooti. Koreen fannoo diimaa addunyaa ji'a fulbaana darbee asii yeroo jalqabaatii fi gargaarsa fayyaa atattamaan barbaachisan roobii har'aa xiyyaaraan Maqaleetti geessuu isaa beeksiseera. Gargaarsi qorichaa fi wanneen eegumsa fayyaatiif barbaachisaa ta'an kun kan Maqalee akka galan taasifame gargaarsa aanga'oota mootummaatiin akka ta'e kan ibse koreen fannoo diimaa addunyaa gargaarsichi hospitaalotaa fi buufataalee fayyaa adda addaatti akka atattamaan raabsamu eereera. Jiila koree fannoo diimaa addunyaa kan Itiyoophiyaa kan ta'an Appooloo Baaraasaa gargaarsi amma taasifame kun lubbuu namootaan 10,000 lakkaa'amanuu kan baraaru akka ta'e ibsanii gargaarsi barbaachisaa ta'e kun akka itti fufuus himaniiru. Gargaarsi xiyyaaraan fe'amaa jiru kun guyyoottanii fi torban dhufu keessa akka itti fufu kan ibse koreen fannoo diimaa akkaataa haalli nageenyaa eeyyameen konkolaataadhaanis akka itti fufu hime gargaarsi dhaabbatichaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Affaar keessattis akka itti fufu beeksiseera. Hojjettoonni fayyaa kaaba Itiyoophiyaa keessa jiran haala rakkisaa ta'e keessa fedhii namootaa guutuudhaaf tattaafachaa akka jiran kan ibsan obbo Appooloo Baaraasaa gareewwan walloliinsa keessa jiran hunduu gargaarsa namoomaatiif akka haala mijeessan gaafachuu isaanii ibsi koree fannoo diimaa addunyaarraa ba'e kun beeksiseera. Muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed walwaraansa ji'oottan 15 darbanii fi taasifamaa jiruu fi furmaata kennuudhaaf garee adda bilisummaa uummata Tigraay waliin marii taasisuu akka yaadan ibsuu isaanii maddi oduu Associated Press dura taa'aa koree lammiilee Itiyoophiyaa warreen biyyoottan alaa keessa jiraatan yookaan diyaaspooraa kan ta'an obbo Masfin Taganuu waabeffachuudhaan gabaaseera. Dura taa'aan qaama Ameerikaan Itiyoophiyaan Public Affairs Committee jedhamu obbo Masfin Taganuu sanbata darbe marii sa'aatii 5 fi muummicha ministeeraa waliin taasisan ilaalchisuudhaan mariin fedhii uummata Itiyoophiyaa eegsisuu irratti hundaa'e akka taasifamuu danda'u muummichi ministeeraa ibsuu isaanii himaniiru. Ibsa dura taa'aan koree kanaa kennan irratti mootummaa Itiyoophiyaa yookiin adda bilisummaa uummata Tigraay irraa deebiin yookiin ibsi kenname akka hin jirre Associated Press gabaaseera. Torbawwan darbanii fi mana hidhaa keessa kan ture barreessaa beekamaa Mo'aa Badhaasaa fi qeeqaa mootummaa Ugaandaa kan ta'e Kakweenza Rukraa Baashaajaa qibxata kaleessaa mirgi wabii isaa eegamee mana hidhaatii akka ba'u manni murtii eega ajajee booda humnoonni mootummaa Ugaandaa mana hidhaa inni keessa ture keessaa fuudhanii bakka hin beekamnetti geessuu isaanii abukaadoon isaa himuu isaanii gabaasni Allumaa Atumaanii Kaampaalaa irraa ergite ibseera. Ajaja mana murtii mana hidhaa Kitaaliyaa jedhamutti yommuu geessan akka maamilli isaanii mana hidhaa keessa hin jirre itti himamuu isaa kan ibsan abukaadoo Iroonkiizaa akka jedhanitti. And the hearing has not begun because the state is not ready. It will never be ready. Qondaalonni mana hidhaa akka inni mana hidhaa keessa hin jirre beeksisan. Konkolaataa mana hidhaa keessaa ba'aa turetti quba qabuudhaan akka waan konkolaatichi fuudhee deemetti eeran. Maqaa isaanii dhoksuudhaan akka ibsanitti konkolaataa lakkoofsa gabatee hin qabneen kan fudhatee deeme miseensota ajaja humna addaa Ugaandaa yookaan SFC'ti. Waraqaa wabiin akka inni ba'u ittiin ajajames sarbanii deeman. Jedhan abukaatoon isaa. Dhuma ji'a muddee keessa kan qabame barreessaan kun bakka hin beekamne keessatti hidhamee erga ture booda pirezidaantiin biyyattii Yuweerii Museveenii filannoo bara 2026 booda aangoo isaanii ilma isaanii Leetenaa Jeneraal Muhooziitti dabarsanii kennuu danda'u waan jedhu barreessuu isaatiin himannaan erga irratti dhiyaate booda gara mana hidhaa amma keessa turetti dabarfamee ittuu jiru qibxata kaleessaa manni murtii. Akka wabiidhaan gallakkifamu ajaja kenne. Haa ta'u malee humni addaa mootummaa mana hidhaa sana keessaa baasee bakka hin beekamnetti dabarseera. Maamilli isaanii akka mana hidhaa keessaa fudhatame kan mirkaneessan abukaadoon isaa maal akka gochuu yaadan gaafatamanii gara mana murtiittan deebi'aa jedhaniiru. Barreessaan kun kitaaba asoosamaa malaammaltummaa yookaan kancila irratti xiyyeeffate barreesseen waggaa darbee badhaasa idilee addunyaa peen piriinter jedhamu nama moo'eedha. Wixata dheengaddaa tapha kubbaa miilaa Afrikaa Kaameruunii fi Komoroos gidduutti taasifameen walqabate balbala istaadiyoomii Olombee irratti waldhiibbaa uumameen namoonni kukkufanii dhidhiitamuudhaan lubbuun namootan 8 erga darbee booda Konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa kana booddee akka taphni istaadiyoomii guddicha biyyattii Olombee keessatti hin taasifamne murtoo uguraa dabarseera. Pirezidaantiin Konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa yookaan CAF Patrice Motsepe ibsa kennaniin istaadiyoomiin
Olombee namootaan keessummeessuu qabuu ol kumaatamaan lakkaa'aman seenuu isaanii himanii yemmuu taphni Kaameruunii fi Komoros geggeeffamu sana wanti hedduun seera hin eegganne raawwatamuu isaa ibsaniiru. Akka murtoo Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa kanaan istaadiyoomii Olombeetti taasifamuudhaaf taphoonni karoorfaman hunduu istaadiyoomii Ahmaduu Ahijoo isa magaalaa Yaawundee keessatti argamutti darbaniiru. Uggurri istaadiyoomii Olombee irratti kaa'ame amma yoomitti akka ta'e kaaf wanti jedhe hin jiru. Balaan lubbuu namootaan 8 galaafatee namootaan 38 ol irratti miidhaa geessise. Sababni isaa maaliin akka ta'e mootummaan Kaameruunii fi kaafi ammayyuu qorataa akka jiranu ibsaniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Muddama dippiloomaasii Raashaa fi Yuukireen gidduutti uumame laaffisuudhaaf bakka bu'oonni Yuukireen, Raashaa, Jarmanii fi Faransaay marii taasisuudhaaf Paaris keessatti wal arganii jiru. Waliigalteen irra gahame amma ammaatti beekamuu baatus pirezidaantiin Raashaa fi Faransaay jimaata iftaanii wal arganii mari'achuudhaaf murteessuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantii Yuukireen Volodimiir Zeleniskii guyyaa kaleessaa ergaa lammiilee biyya isaaniitiif dabarsaniin sammuu keessan sobarraa onnee keessan immoo sodaarraa eeggadhaa jedhaniiru. Hanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waa'ee boba'aa yookaan gaazii uumamaa isa Raashaa irraa gara biyyoottan Awurooppaatti raabsamu irratti hojjechaa akka jiranu yommuu ibsan, Raashaan immoo gama isheetiin waa'ee loltoota Yuunaayitid Isteetsi 8,500 warreen Awurooppaa bahaatti bobba'uudhaaf qophaa'aniiru jedhaman irratti akka xiyyeeffachaa jirtu himameera. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ibsa guyyaa kaleessaa kennan irratti Yuunaayitid Isteetsii fi naatoon Awurooppaa lixaa keessatti humna isaanii akka jabeessan Yuunaayitid Isteetsi garuu waraana ishee gara Yuukireenitti akka hin ergine himaniiru. Raashaan waraana ishee 127,000 ta'u daangaa Yuukireen irraa fageessuu qabdi isa jedhu yaada biyyoottan lixaa fi naatoo walta'iinsa humna waraanaa biyyoottan lixaa Awurooppaa lixaa fi walakkeessaa keessatti miila isaa diriirfachuu dhaabuu qaba. Yuukireen miseensa naatoo ta'uu hin qabdu isa jedhu yaada Raashaa gidduutti waliigaltee waan hin argamneef muddamichi akka itti fufetti jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma.